Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo bakka garaa garaa teessanii viidiyoo kana daawwachaa jirtanii egaa ji'oottan baay'eedhaaf jechaadha fuula keessan duraa fuula miidiyaa duraa fagaadhee tureen jira. Sababa isaa anis isin beekna ajjeefamuu artistii keenya qaalii Acee Timboo jechaadha mana amala sirreessaa godina Jimmaa keessatti ji'a sagaliif guyyaa afur booda guyyaa har'aa kana mana amala sirreessaa godina Jimmaa keessaa gadhiifameen jira. Hidhaa cimaa waggaa tokkootu natti murtaa'e hidhaa kiyya xumuree ba'een jira. An kanaan amma hidhame kun nan aarsu sababni isaa hidhamuuf ajjeefamuun boris iftaanis ni jiraata. Ana miti namoonni bebbeekamoon biyya kanaaf dawaa ta'uu danda'an namoonni qaqaaliin baay'een hidhamanii jiru. Gara fuulduraattis ni hidhamu kun waanuma jirudha. Garuu Hacaaluu Hundeessaaf jecha maqaadhuma Hacaaluu Hundeessaa dhaateef jecha waggaa tokko miti waggaa 10 yoon hidhamellee nan gubu. Dhiiga hacee keenya dhugaasaa Rabbi nuuf haa barbaadu. Ani immoo guyyaa irraa kunoo mana hidhaa san keessaa baheen jira alhamdulillahi rabbil alamin. Gartokkeen qaama keenyaa garuu mana amala sirreessaa keessa jira. Tarii amalli keenya badee amalli keenya sirreeffamuuf miti kan nuti hidhamne hin beekamaa Rabbi kana keessaa nu haa baasu. Baay'een keessan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii obboloonni koo jechaadha karaa yoo tokko karaa maatii koo bilbiluun na iyyaafachaa turtaniittu na iyyaafachuu keessaniif na barbaadu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Kunoo guyyaa irraa isiniif baheen jira alhamdulillahi rabbil alamin warra afee hundumaa Rabbi nuuf haa baasu isiniin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.